lecture na bira hin darbini adaraa fuulli koo duraan qulqulluu ture amma garuu na gurraacha'e maal ta'e dawaa isaa naaf himimee jetti obboleettiin keenya argaa jirtan miidhamtee jirti jechuudha. Namoonni madaatii fuularraa qabdan shamarras ta'e dhiira wantoota garaagaraa fuula isin balleessuuf finniisaa wal qabatee walumaa gala wantoota baakteerota qaama keenya irratti ba'anii gara alaatti mul'atanii nu jeeqan nu fokkisiisan keessumaa dubartoota gosa suuraa irratti argaa jirtan kana kan isin rakkisu yoo jiraate namni akkasii yoo jiraattan viidiyoo kiyya kana kooppi link share godhi. Akkasuma mana kee guddifachuu feetaa lakkoofsa koo barreeffadhu. Manni kun mana keessan mana fayyaa keessaniiti. Itti jijjiiramuu dandeessan itti fayyuu dandeessan bi'iznillaa jechuudha. Baada eeyyama rabbiitiin. Mana kan kee teessee maallaqa tokko osoo hin baasne dhibee fuularra jiru madaatii garaagaraa ofirraa balleessuu dandeessa ni feeta yoo ta'e na waliin turi haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti na faana turi. Laayikii godhi viidiyoo laayikii gochaa jirtan. Hanqinni keessan an giiftii naa kennaa jechaa jiru garuu viidiyoo laayikii godhaa isiniin jechaa jira. Garuu hanqinni laayikii ammallee ni jira. Hanqinni laayikii ammoo wantoota silaa an isiif dabarsuu danda'u akka boodatti na deebisu taasisaa jechuudha. Kun ammoo waan mana kee keessatti fayyadamuu dandeessu irraa fayyuu dandeessu dhattee maallaqaan akka bittu si godhaa jechuudha. Dhibee qabamtee irraa fayyuun waan qoosaatii miti. Kanaaf laayikii viidiyoo godhii viidiyoon biroollee sii dhufa. Wantoota amma gaafattu kana viidiyoo keessa argachuu dandeessa waan ta'eef wantoota silaa gaaffii ta'u viidiyoo keessa argachuu dandeessa waan ta'eef viidiyoon biraa sun akkasi qunnamuudhaaf jechuudha. Oduun sirriitti dheeressa dhiifama. Madaatii ofirraa balleessuudhaaf wantoota aannanii wal qabatan bu'aan aannanii waa hedduuf oola. Akkasuma wanta himuun daganne madaatii marra uumama. Jalqaba irratti madaatiin aduu garaagaraa yeroo dafqitee jettutti yeroo hojii hojjettee dafqitee jettutti dafqa sanaan bakka irra yoo baate aduu yoo sirgutee wantoonni akkasii kun uumamuu danda'a. Hanqinoota garaagaraan uumamuu danda'a jechuudha. Kan ofirraa kutuudhaaf itittuu aannanii waan kana laayivii irratti dubbadheen ture xiqqoo irraa itittuu aannanii qopheeffanna. Eegasii damma maankaa tokko qopheeffanna takkii maankaa lama. Eegasii paappaayyaa namni boroodhaa dhabeen jiru namoonni Itoophiyaa keessa jiraatan keessumaa namoonni biyya alaa jiraatan illee paappaayyaan eessallee ni jira. Suuqirraa bittanii jechuudha mana kuduraatii. Paappaayyaa fuutanii keessaa fuutanii jechuudha foonsaa gadi keessa nattu. Aannanii waliin rukutu jechuudha. Damma sanaan illee waliin dhufu. Namoonni damma hin arganne sukkaara xiqqeessanii fayyadamuu dandeessu. Aannan illee taa'ammas garuu itittuutu irra filatamaadha. Eegasii eega kana sadee waliin rukuttee fuula keetti dibatta bakka sanatti dibatta jechuudha. Fuula kee fayyaa isaatti dibatta. Waan kanaan asitti hojjedhe kottu maallaqaan fudhadhu jechuun wallaaleeti miti. Garuu ammoo haaluma salphaan argadhuusin jechuu barbaadeeti. Eega kana gootee guyyuma sadii qofa fayyadamii ilaalii ofirratti jijjiirama ofirratti agarta. Bareedina fuullaallee sii dabalaa jechuudha. Qulqullina fuullaallee sii dabalaa jechuudha. Bareedina fuulaa haalaan si bareeda. Finniisota garaagaraa sirra jiran ni balleessa. Guyyaa sadii haga afurii fayyadamii waan kana ilaalii deebii waanaan jedhi ni argitaa jechuudha. Namoonni hedduun akka jijjiiramaraan argaa jira. Namoota hedduu kunoo argaa jirtu jechuudha. Galatoomaa.